Haile Sillaasee bakka hedduutti ofirraa deebisaniiru. Koloneel Aliyyii Cirrii bulluq jedhan gamanatti asitti waraane asitti gaaxamne asitti nama 70 keessa qabaneessine qabu irraa hiikanne bittinneessine kun baate baqqala araguu ka jedhan baalambaas baqqala araguu warada gaji anatu baasaa ergame inni asitti bittinneessine deebifne galle potaa keenatti deebine irreebe ammallee nu reebe hangeetu nutti baye karaa hangeetu nutti seene biddiima nu seene achilletti balleessine alaafin keessa Ibrahim Qaalluu jedhanii iddi shaalaqaa isatti goone asi beektonneessatti artiin garagalee dabre deebifne hangeetullee karaa ammallee iyyaatin karaa gurraatin achi nu seene kaallee dhoofne garagalchine firraa deebifne. Loltoonni qonnaan bultoota waraana mootummaa bakka hedduutti akka inni magaalaa qofaa keessatti hafu dirqan. Gaafa lola ta'uudhaa kan beeknu kan ammoo bakka hedduutti lolan cirrii sanatti lolet shaawwel lolet gaafa dhiirti waluu cirrii faa duuta agartee dayyuu lolet alii ilmi faa alii waraaboo faa hajibba waarii faa dhiirti gaafa san dhumte agarteetin abdi Hussein faan arti meexxitiin lolet barbaleetiin lolet bakka hagami lolet barbaree lolet habalee lolet toohatee dallo akka dallootitti mannaa tana nama shan waggaa shanii mannaa keessaa takkaa gad hin baane warri dargii boolla keessa hagam bahii waggaa shan taa'ee manni keenya jahaffa itti ka'ee Eurooppiyaan agartee kunillee masalee isaa agarteetiin qawwee jedhanii kana makiinaa kanatti fideet asii biyya buqqisee. Lola xiyyaara mootummaan uummata qonnaan bulaatiin loleen sa'aa fi namni lakkoofsaan hin beekamnetu dhume. Wanneen nu fixe xiyyaaraan fixe guyyaa sana. Miidhagteen xiyyaara malee yoo xiyyaara hin jirre wama galluu hin qabnu isaa jenneetiin kan lafaa jennee karaa loleetiin hin beekamu. Gaalaf loleetti hin beekamu. Hin xaragalee diida meedaa miti lafitte meeda. Sirri magaalee tobbaasa. Garaa godha. Nama kaan armatti mura. Harmatti mura, harmatti mura, harmatti baqaqsa. Haa baqaqsu malee haa ciru malee nama sodaatee hin jalaa mukatti dabu hin jiru. Tokkochi nama laafee tokkosa malee baqachuun hin jiru. Jalaa deebiin hin jiru. Baqachuun hin jiru. Ka waraanallee ka lafaallee baqachuun hin jiru. Walitti dhumanii wal seenanii harkaa wal seenanii saanja wal seenan malee baqachuun hin jiru. Lolli keenya akkas hin sodaatan sodaan hin jiru. Gaaratti dhalatanii, gaaratti guddatanii, gaaratti qabsoo eegalan mirga ummata isaanii kabachiisuuf Koloneel Hussein Bunee Daraaraa gaara Goonii Gafarsaatti godina Baalee aanaa Sawweenaa ammaatti wanti qabsoof isaan yaachise mirga uumaan namaaf kennite waan namni irraa sarbeefi. Wanti yaachise kan kalaqe Rabbii kan gabroonfatu nama Rabbii isa bilisummaan uumee gabrummaan hin uumne. humna haraamatiin yaabbatee ofirraa buufna jennee itti kaane hagasuma dubbiin. Qabsoo jalqaba bananiin nafxanyaa qawween hin ajjeeftu jedhanii olola oofamu soba taasisan. Ajjeesanii sababa isaanii agarsiisan. Hussein Bunee Daraaraa. Qawwee namatti dhoofnee kaduutu waaqa jedhanii waaqummaan isiin mooma dhoofdinee kan du'u jedhan ajjeefnee akka du'u uummata keenya agarsiifnee kan hin to'atamu nama jedhanii uummata keenya to'achiifnee bilisummaa addunyaan isii hawwitu san dhandhama isiitiin geenne. Akka raayyottii hin qabsoofne qabsoon hadhooftuudha. Bakka dhaqqabne diina kanaa walitti buunee abbaa du'e abbaa jiraate diina ofirraa deebisu
يوم نوان قتي ينه ورا غرغارسان وقولو كبير ثم غرغارسان وقولو دا غرغارسا بربادچو وانا فيك ام تفيتاچو كان كيچلو نه كما سيني ويا دي فتني تتل فتني نغا فتن كان امتي بر بيجي غنغلنه بر بيجي غنغلنه قال والله ككت ربتي مكا بالا نيچ ابالا مكا ببل ويوك ابو مرتو غوري هدا دغدو نفكينا نجلان تسو مكا اكفنا تكون كون كاسين زمان دلان نجيلا بار lolli qonnaan bultoota jeneraal Waaqoo guutuutiin hoogganame akka bulchiinsa ammaatiin aanaalee beeltoo sawweenaa gurraa dhaamolee raayituu gindhiir madda walaabuu dalloo bunaa gooroo daawwee qaachan harannaa bulluqii fi sinaana waraana mootummaa Haayile Sillaasee keessaa buqqisaniiru waggoota 5 bulchanii jiran. qabsoon uummanni baalee finiinse deeggarsa ilmaan Oromoo gara biroo argatte. keessaa waldayni maccaa fi tuulamaa qabsoo qonnaan bultootaa deeggareera. lola mootummaan xiyyaaraan uummataa fi qabeenya isaa fixe mormeera. qabsoon qonnaan bultootaa gama Tigraayii fi Goojjamiinis ni oowwite. barattoonni yuunivarsiitii lafti tan qonnaan bulaa akka taatu hiriira bahanii qonnaan bulaa deeggaraniiru. qabsoon barattoota mootummaa Haayile Sillaasee dhabamsiisuuf gaheen isii guddoodha. qabsoon qonnaan bultootaa tan hayyootaa tan sabaa fi sablammootaa finiintee fiixetti baate mootummaa Haayile Sillaasee jigsitee dhaga goote fulbaana 2 bara 1967tti har'a fulbaana bultii 2 bara 1967 jalqabee Haayile Sillaasee tokkoffaan taayitaa isaaniitirraa bu'aniiru. erga mootummaan Haayile Sillaasee kufee mootummaan darguu taayitaa qabatee boodas miidhaan cunqursaan uummatarraa hin hiikamne bifa biraatiin itti fufte.